Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaaton kololeessa 13 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoo jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo isin biraan geenya. Wallee warraaqsas qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Jaalibsaa Dhaabasaati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa irraaf qopheeffadde qabadde dhiyaadeera. Oduu waliin an qalbeessaa Dhangi'aatii jalqaba irratti hangafoota isaanii. Fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waamee bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun belbeluu jalqabe. Humni waraanaa TPLF humnoota hidhatanii socho'an waliin ta'uun ummata Oromoo Booranaa irratti waraana banuun namoota 4 galaafachuu fi 21 madeessuu isaanii qeerroon Booranaa gabaase. Furmaanni barattoota yuunivarsiitii Jijjigaaf hangalaatamutti barnoota hin barannu jechuun barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa sochii jalqaban. Amma oduu bal'inaan. Fincila xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waame bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun belbeluu jalqabe. Qeerroon bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa eebila 15/2011 irraa jalqabee akeekaaf kaayyoo jabaan masakamee sochii fincila diddaa garbummaa irraa hanga fincila xumura garbummaatti gara kuteenyaan aarsaa of godhee diina isaa wayyaaneef diina uummata isaa dura dhaabbachaa yoona ga'ee jira. Hanga ammaatti uummata isaa boqonnaa waaraatti fiduuf ifaajjii gochaa tureen injifannoowwan gurguddaa karaa nagaa qabsaa'uun argatee jira. Keessattuu mana diinaa fi ciita halagaa keessa seenuun hicciita TPLF gaddiiguun uummata isaa badiif saamicha halagaa jalaa baraaruuf danda'ee jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo hanga bilisummaatti qabsoo isaa gajjabeesse akka godhuu qabu yeroo yeroon waadaa yookaan irbuu haaromfataa yoona ga'eera. Dabalataan sochii halagaa yookaan TPLF faana godhu keessatti humna hidhatee uummata isaatti bobbaafame dura dhaabbachuun wareegama ulfaataa ofii isaa fudhatee uummata isaa baraarfachuu danda'ee jira. Akkasuma kaawwan dantaa saba isaanii fegeree jiruu isaanii hongeessuun bakka dirqama taatetti dhimma dhuunfaa isaanii kanneen akka barnootaa irraa adabamanii barnoota dhabuu hariisaa seeraan alaa mooraa yuunivarsiitiitti irra gahu mara akeeka qabsaa'ota kaleessaaf wareegamtoota kaleessaa galiin ga'uuf obsa jabaan mooraa qabsoo bilisummaa jabeessoo irratti fuulleffannaaf ciccoomina sochii jabeessanii itti fufanii yoonaan gahataniiru. Kanneen mana hidhaatti dararamaa jiranis dirqamaaf irbuun waadaa uummataa waan irra jiruuf qabsoof gumaata kaffalamuu qabu mala kaffalaa jiraachuu irratti argamu. Qeerroon bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa ammallee galiin gahatee hin jiru. Bara 2014 eebila 11 irraa jalqabee walitti fufiinsaan qabsoo karaa nagaa falmachuu gajjabeessee jira. Haaluma kanaan hiriira mormii guddaa bakka diinni firrii qabsoo illee quba hin qabnetti waliif himuun sochii taasisuuf waamicha walii godheen hiriira mormii guddaa dhoosee golee Oromiyaa mara dhuunfatee jira. Sochii amma sochii kaleessaa taasifamaa tureen adda. Kunis bilchina siyaasaan qaramaa deemuu qeerroo bilisummaa Oromoof ragaa guddaadha. Hiriira gidduu kana qaamni dhuunfaa kamuu hin waamne kan waame qeerroo bilisummaa Oromoo akkuma ayyaana irreechaa irratti irbuu haareeffate galeen fincila bakka dhoosuun wayyaanee kokkee qabu danda'ee jira.
Aluma kanaan guyyaa har'aa kanas magaalaalee hanga baadiyyaa Oromiyaatti sochiin fincila xumura garbummaa haala yaadamee wixinameen adeemsifamaa jiraachuu qeerroon godinaalee adda addaa nu gabaasaa jiru. Fincila xumura garbummaa haala ajaa'ibaan jabaatee itti fufe kun isa guddaaf xumuraa ta'uu akka qabus dubbatu. Fincilli kun jabaatee Oromiyaa Boorana irraa hanga lixa Oromiyaatti diinatti lubbuun mi'eessuu irra gaheera. Sochii kanaan raafama hamaa keessa diinni seenuus dubbatu. Kanumaan Boorana, Arsii, Hararge, Gujii, Shawaa fi Wallagga keessatti akkasuma Jimma aanaa Sigimoottis diddaan sirna garboonfataa jabaatee jiraachuu maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof kaleessa ifoomsanii jiru. Sochiin amma kaafame hanga bilisummaatti jabaatee akka itti fufus dhaamsa walii dabarsan. Warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura garbummaa bifa akkaan ho'aa ta'een godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti dho'ee jiru gootoowwan qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamteef naannoo ishees bifa qindoomina qabuun diina isaanii wayyaanee kan ta'e balaaleffachaa akka jiran gabaasan. Addatti immoo warraaqsi kun dhaadannoo fi wallee warraaqsaan masakamuudhaan sirna wayyaanee nagaa dhorkaa akka jirullee maddeen ibsanii jiru. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii Wallaggaas diddaa sirna wayyaaneef qaban gootoowwan qeerroo leeqaa waliin ta'uun diddaa sirna wayyaaneef qaban agarsiisaa jiraachuu dubbatu. Poolisoonni Oromiyaas jaalalaa fi aantummaa uummata isaaniif qaban hiriira kana irratti agarsiisaa jiraachuu maddeen qeerroo leeqaa Naqamtee irraa gabaasanii jiru. Hiriirri kun guyyaa kaleessaa sa'a 6 irraa jalqabee magaalaa Naqamtee keessatti dhoofamuu nuuf ibsuun hanga har'aatti illee jabaatee ganama kanallee dho'ee akka jiru dubbatu. Akkasuma guyyaa har'aa onkoloolessa 13 2017 lixa Oromiyaa Najjoo fi magaalaa Gimbii keessatti akkasuma yuunivarsiitii Bulee Horaa fi Najjoo keessatti ganama kana illee fincilli guddaan jiraachuu dubbatu. Dhaadannoowwan jaallan dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromoo faarsuuf adda bilisummaa Oromoo faarsuunis haalaan jabaatee itti fufee jiraachuu dubbatu. Gaaffiin mirgaa cinatti biyyattiin mootummaa ce'umsaa kan dhaaba adda bilisummaa Oromoo makate yeroo dhiyootti akka gadhaabdus sagaleen bakka bakka dhaga'amaa ooleera. Magaalaalee Oromiyaa giddugala Oromiyaa Ba'a Oromiyaa, Lixa Oromiyaa fi Kibba Lixa irraa sagaleen qeerroo dhukaasa wayyaanee caccaaluu dhageessifamaa oolee jira. Fincila xumura garbummaa qeerroo bilisummaa Oromoo waamee bifa qindoomina qabuuf abdii kutata diinatti naquun belbeluu jalqabe kun hanga bilisummaaf abbaan biyyummaa Oromoo mirkanaa'utti waajjiin keenya alaabaan nuu dhaabbatutti cimee akka itti fufuu qabus diinnis firris akka hubatu qabus dhaamsa taasisaa turaniiru. Guutummaa magaalaa Naqamtees fincila jabaarraa har'a jiraachuu illee dubbatu. Sa'aatii kana maal keessa akka jiramu jaallan achi jiran keessaa kan bilbilaan dubbifne akkas jechuun dubbatu. Ammati bakka sochiin warraaqsaa naannoo magaalaa Naqamteetti ka'e sana jirta akka inni odeeffannoo qabu. Mee gara sanatti xiqqoo siqi sagalee dhaga'uu barbaanna. Gara mormii jiratti moo? Beekaa muraasa naa ulfaate. Ayyee. Hello? 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 Oko amma maaltu godhamaa jira fincila kana irratti dhaadannoo jedhamaa jiru kunoo sirboota jedhamaa jiru dhaga'amaa jirra. Amma sa'aatii kana maal keessa jirtu? Amma sa'aatii kana uummanni hunduu keessuma gaanjirra garee immoo dhaadannoo garaagaraa jechaati kan jiran. Bakka kam naannoo kamidhaan magaalaa Naqamtee keessaa bakkoonni akkuma ati jirtu? Magaalaa keessaa amma naannoo Masara tokkoffaa naannoo Godambaati. Godambaa. Naannoo sana amma Masara irratti walitti qabamuudhaan dhaadannoo garaagaraa jechaa sirboota garaagaraa sirboota warraaqsaa garaagaraa sirbaa alaabaa marfataa tokkoffaa sana irratti fannisanii amma bifa ho'aatiin gaggeeffamaa jira. Baay'ee bareedaadha. Jabeessaa socho'aa isiniin jennaa walumaan jirra isinillee hordofaa nutis isin hordofna. Odeeffannoo guutuu gara boodaa. Ayyee tole akkasuma jaallan magaalaa irraa bilbilaan kanaas obsiifnellee sagalee kanaa gadi irratti isiniif hineerra dhaggeeffadhaa. Hello dhaggeeffataa keenya. Hello.
tole mee. Hello dhaggeeffataa keenya. Ayyee mee haalota naannoo sana jiran waa dubbachuu dandeessaa gaggabaabsiteedhuma amma. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kun akkuma isin dhageessan sagaleen konkolaataa sagaleen taaksii illee ni jira sagaleen qeerroos kunoo akkuma isin dhagaartan kanadha. Humna waraanaa TPLF humnoota hidhatanii socho'an waliin ta'uun uummata Oromoo Booranaa irratti waraana banuun nama 4 galaafatanii 21 madeessuu maddeen qeerroo gabaasaniiru. Kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Moyyaalee aanaa dirree iddoo Sooddoo jedhamutti mootummaan wayyaanee konkolaataa 8tti reeshinaa fi rasaasa fe'ee osoo dhoksee deemuu sababa to'annoo poolisii Oromiyaa jala ooleef poolisii Oromiyaa fi uummata nagaa irratti waraana humnaa ol hidhatee oraalii lama kan Tigrootaa fi Somaalee qofa ta'an bobbaasee namoota 4 yommuu wareegaman 21 kan madeesse yommuu ta'u uummanni keenya gamtaan lolee ofirraa kan deebise yommuu ta'u lolli garuu guyyaa guutuu itti fufee ooleera jedhu har'allee akka lolli jirutti dubbatu. Mootummaa gabroonfataa wayyaaniin kufuu isaa sirriitti kan beekee fi dhuguggaa sanyii nurratti raawwatee baduuf qophaa akka jiru beekee uummanni Oromoo lafa jiru maraa tokkummaadhaan falmachuu akka qabu irra deddeebi'inee waamicha Oromummaa goona. Ajjechaa uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufee kan jiru yoo ta'u fincilli humna garboonfataaf qabnu haala diinatti yaaddoo galchuun adeemaa jira. Humnoonni hidhannoon uummata kana bulchuu fedhan uummanni harkaa ba'uu mirkaneeffatuun uummata Oromoo irratti balaa guddaa geessisuu itti fufanillee qabsoon hin dhaabbatu. Haaluma kanaan Boorana aanaa dirree Sooddoo keessatti kaleessa sa'a 3 irratti waraana uummata irratti banameen ilmaan Oromoo nagaa 4 lubbuun kan ajjeesise yoo ta'u ilmaan Oromoo 21 irratti miidhaa hamaa geessisuu isaanii dubbatu. Kanarratti dhaggeeffataan bilbilaan Moyyaalee irraa bilbilee gaafanne yaada nuuf laatee jira. Akkasuma dhaggeeffataa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo Moyyaalee irraa gaafadheen lola kana kan bane poolisoota akkamii akka ta'e haala kanaan naaf ibsee jira. Haala fincila uummataas gaafadhee deebii naa laatee qaba. Isa dhaggeeffannee walitti deebina. Raadiyoo sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraa si bilbilaa jirra. Qalbeessaa Dhangayaan jedhama. Wantoonni gara keessan jiran keessattiyyuu haala fincila xumura garbummaa wal qabatee diddaan uummanni dhoose kanaan wal qabatee humni waraanaa wayyaanee akka ilmaan Oromoo irratti ajjechaa geessisan dhaga'aa jirra. Isa kana akka nu ibsituufi. Kale magaan sodaanti umadileta reekini fi hafaayini mambeta dhaabe. Ila waan reekina waan rasaasa konkolaataa 8 faatee hasiin deemu jettu horaatti konkolaataa ijoollee shufee konkolaachisoota ta'ee jirtu ijoollee Oromooti. Ijoollee sun daawwaltee kun akka nyaata dirqamaan nu yaa'u jira hojii andaameedhaan buusaa itti daawwaltee biyyatti barre. Tole. Amma eegataniidhuma warri dhufennaan konkolaataa dhaaban. Tole. Dhaabanii konkolaataa safattaanii konkolaataa rasaasfaa kee jira waan akkanaa akkami. Ayyee. Kan irraa amma ta'uu jiraayyuu boorani tokko federaalii tokko makalaakiyaa baatu dhufe. Mee lolli kun bakka kamitti ture sa'aatii lolli kun ture achi jirta moo odeeffannoo dhageesse odeeffannoo yoo qabaattes yoo achitti raattes sa'aatii fi guyyaa lolli kun uummata irratti banamee lubbuun namaa darbe sana ifa godhiif mee dhaggeeffattootaaf. Lolli sa'aatii 3 rabbanan. Guyyaa kaleessaa moo har'a? Guyyaa kaleessaa guyyaa 3 rabbanan. Garuu hambattan sun hin jiru hambakka hin jiru ammoo jira ana ammoo jala gubbaa jira. Waan lolli ammoo ana dirree keessa banan ana dirree soodda banan ana dirree kun magaalaa sooddan keessa banan. Tole. Konkolaataan kan harmolii dhufe haruma amma harumuun barbuulee horaa basu natti barbuulee dhufe. Konkolaataan uummatatti waraanu konkolaataan uummata waraanuu fidhatee socho'uu jechuu keedha. Konkolaataan kan uummata waraanullee gara iyyuu iskootu hojii godhanii gurdeemu jira. Konkolaataan saraawwiti waraanni tokkooti federaalii tokko gurdeemu jira. Tole. Amma konkolaataan uummatni mormii duratti dhagaa ijoolleen konkolaattota tilbennaa konkolaataa dhaabdee miirra buufatti. Ayyee. Kan miirra buusu jira dhuftee nama qabdee dandamaati. Tole.
irratti uumataane uumatii tokkolleen aana jirree ture waraanee meeshaa tokkollee keessa dabbagaa poolisiin tokkollee keessa hin jirtu. Tole. Dabbagaa poolisiin naannoo Oromiyaa warri jira jirtu haan moyya jirti haan guutii jirti haan waatii jirti haan borbor jirti darbu jimbaarii haa dhiira waraanaa jirtu lafa achi lafee guutii waraanee waan waan jiru. Warri dhufte kun warra eessaa dharee poolisoonni Oromiyaa akka keessa hin jirredha akka ibsaa jirtutti. Aana jirree poolisiin aana jirree ka jirtu. Aana jirree irra haatee hundi hidiyyuu waajjirri jirti. Baay'ee. Waajjirri lafa tumalee waddaan gidi wajjin lolii guddaan gidi lafa waan ta'eef achi lafee guddin. Tole. Aana jirree faa aana durbaana toltafa gumaan tokkaana yaaba lafa tokkollee waraanatti jiru waraanni muluu haan mooyyalee ramadame haan guddii ramadame haan burburri ramadame haan waajjiree ramadame akkana taa'u jiru waraanni garaana daarii gubbaa. Waraanni kan poolisii kan uummata irraa ittisa gochuu danda'ullee kan poolisoonni Oromiyaallee naannoo sana bakka hin jirretti uummata Oromoo irra balaan akkasii gaafa qaqqabu uummanni Oromoo bakka sana jiran callisee dhiisee immoo ofiisaatii ittisa ofirraa godhanii qaba. Isirraa danda'amee wanni qaba jirri guddoo gaggeeffameen aana dirree magaalaa kana hiriir bani jira aana dirree kana magaalaa meeggaa magaalaa yaaballoo magaalaa gurgurtaa hiriir gubbaa ture. Tole. Akkasi jira lubbuu nama afurii galaafatee lubbuu nama afurii jeesanii nama digdam tokko madeessaniidha. Namoota madaa'an sanas namoota du'an sanas maqaa isaanii of harkaa qabdu. Of harkaa qabu hojjaa ganaa dabaluu qulqulleeffatee sanitti malee. Namoota 21 madaa'an sunuu amma akkam ta'ani? Namoota 21 madaa'an namni madaa'an akka malee hamtuu nama afuridhani. Amuyyuu hospitaala dhaqqabee jiran dhagaye. Hospitaala qaqqabanii jiru. Hospitaala eessaa keessattidha? Hospitaalli isaanitti yaalamaa jiran gahaa gaarii immoo argataa jiru. Hospitaalli haan dhagamanii namni xiqqoo madaan dandammi qabdu yaaballoo seenee jedhani. Warri mataa boolu dabreedha hospitaala warri tol dabreedha. Tole haa ta'u lolli sun amma qabbanaa'eera uummata Oromoo irraa waraannii fi dhukaasni kun dhaabbateera amma sa'aatii kana immoo odeeffannoo isin qabdaniin. Qabna lolli sun ammaa tasaate kanatti. Deemuutti hin jiru amma warrallee godinaallee mana namitti dhufe. Warrallee sadarkaa akkasii deemanii warrillee bakka badii fudhannaa maanii jedhee waan akkas hojjetu jiran amma addaan leen baafan ijoollee ta'ullee yoo garmaa waan tullaan ufatti dabarte. Garuu warrilleen akkoo waan dhiifama gaafatee maanii tokko waan akkasitti taasifama. Haasaan sun dhugummaan isaa immoo hangam mirkanaa'eera. Wanni mirkanaa'e hin jirtu warri fakkeenyaaf yoo jalaallu waan hundee kana marmalees makalaatiyaallee garayyuu Tigiree qofaa miti beekne Somalee qofaa miti. Waraanni ammoo makalaatiyaa haala lola bira basuun akkoo waan keessa beekaaf waanitti oofanii haani waraanni sun muluu isaatu ijoollee Somalee malee tokkollee keessa jirtudha bakka waraanni poolisiin makalaatiyaan Oromiyaa makalaatiyaan Dabuubii makalaatiyaan Amaaraa tokkollee keessa jirtan naannoo Tigiree Somalee malee. Warri uummata irratti balaa akkasii geessisee ijoollee afur ajjeesee 21 madeessee poolisoota Oromiyaa lammiiwwan sabaaf sablammoota Itoophiyaa otoo hin taane Tigirootaa fi Somaalotaa jechaa jirta. Tole haa ta'u mee fincilli uummataa hoo maal fakkaata isa kanaan wal qabatee waan argaa jirtu qabdaa? Uummatni wanni waan duude biratti fakkaatu. Waan duude fakkaatu wanni jechuun wanta akka jajjaba bakka nama kutan namtuu deemu jira fuulduraaf akka laalu waan duuba biratti fakkaatu. Ammallee finciluma irra akka jirutti nuuf ibsitee jirta. Akkasuma ta'etu jiran jira mallee akkasii jiru hayee meeshaa duulukillee yaabaloo akkasii dubbattee jira jedhanii kana afaan hojjatee wala akkasii akkaasan. Ayyee galati kee bilisummaa ta'u siin jechaa. Gaaffilee biroo yoo qabaanne akkasumas haalota achirraa irratti dirqamni yoo jiraate deebineesii bilbilla waan maraaf iyyuu si hordofna nagaan nuuf turi. Tole haa ta'u nagaan. Furmaanni barattoota yuunivarsiitii Jijjigaaf hangalaatamutti barnoota hin barannu jechuun barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa sochii jalqaban. Barattoota keenya bakkoota biraa irraan miidhaan hamaan ga'u waan maluuf keessattuu barattoota yuunivarsiitii Jijjigaaf balaa guddaan sodaatamaa waan jiruuf obboloonni keenya mooraa yuunivarsiitii Jijjigaa hanga Oromiyaa keessatti ramaddii argatanitti barnoota hin barannu jechuun fincila kaasaa jiraachuu qeerroon gabaase. Fincilli barattootaan kaafamuun furmaata ilmaan keenya yuunivarsiitii Jijjigaa barataniif laatamu akka qabuuf dhiibbaa jabaa taasisaas jedhan. Haaluma kanaan mooraa yuunivarsiitii garaagaraa kanneen akka Jimmaa, Bulee Horaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti diddaan jalqabee jiraachuu qeerroon gabaase. Sochiin kaafame kun mooraa yuunivarsiitii mara keessatti jabaatee cimee akka itti fufus dhaamsa dabarfataniiru. Addatti yuunivarsiitii Bulee Horaa fincila jabaa geggeessaa jiraachuun gabaafame. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffadhee dhiyaadhe kana fakkaataa sagantaa keenya afan faana turtii gaariin.
kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kasin dhageessisee jaalqalbeessaa dhangiyaa ture horii buli jenna. Sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara jaalmichuu lammiittiin isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Dinne wanu fintane dinne gabrumma baachuu dadhabne dinne misoomango woomu dinne dinne kenni nulaanne dhagaa tuulu dinne beela nu hin baafne dinne abbaan lafaa hiyyoomne eenyu kan misoome dinne misoomango woomu dinne dinne kenni nulaanne federaala jettu magaalaa galii qabdu awwaadai fudhatan waan himalle magootan afaan Oromoo bal'aan hin taane biyyoolessa Oromoo saba guddaa maaf hin goone muummicha dinne waan nuuf hin taane dinne gabrumma baachuu dadhabne dinne misoomango woomu dinne dinne kenni nulaanne dhagaa tuulu dinne beela nu hin baafne dinne abbaan lafaa hiyyoomne eenyu kan misoome dinne misoomango woomu dinne dinne kenni nulaanne yakka waraanaa ajaja mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin falmachaa jiruun Oromiyaa Arsii Lixaa Shaashammannee fi Oromiyaa Bahaa Harargee keessatti wareegamaniif madoo ta'aniif gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Waraanni wayyaanee ergama diinummaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jirtan gaafatama seeraa fi seenaa jalaa bahuu hin dandeessan. Qeerroon bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa bifa ijaaramee fi qindoomina qabuun eebila 15 bara 2011 irraa eegaluun sochii guddaa taasifamaa hanga bara 2014tti irraa jalaan injifannoon mul'ataa as gahame. bara 2014 irraa kaasee ganna sadiif itti fufinsaan uummata keenya hiriirsisuun falmannee falmachiisaa diina kufaatiisaa xumura irraan kan geenye jirru ta'uun beekamaadha. qabsoo hadhooftuu uummata keenya waliin ta'uun wareegama qaalii kanfaluun falmaa bilisummaa fi walabummaa biyya keenya Oromiyaaf geggeessaa turreen injifannoo dachaa galmeessuun diina kufaatii isaa xumuraa irraan geenye kan jiru ta'uun ifaadha. ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessatti ittifamanii roorrifamaa jiraataniifis dammaqinsaa fi waamicha qabsoo irra deddeebiin godhaa turreen mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo akka gabbatuu fi tokkummaan uummata keenyaa daran akka jabaatuuf injifannoon har'a argaa jirtan kun cufti qabsoon kan argamedha. akkuma kabaja ayyaan irreechaa booda walitti deebine jennee dhaammannetti ayyaan irreechaa onkoloolessa 1 bara 2017 bishooftuu horar sadee fi onkoloolessa 8 bara 2017 burraayuu malkaateetee fi bakkoota garaagaraatti kabajame irratti hojjechuun nagaan milkii fi injifannoo boonsaan akka xumuramuuf caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo fi hooggannisaa irratti hojjechaa turee fi dhimma roorroo garbummaa yakka waraana biyya keessaa fi daangaarraan uummata keenya irratti geggeeffamaa jiruu fi qabsoo bilisummaa Oromootti xumura gochuuf waadaa fi ejjennoo keenya haaromsinee furmaanni tokkichi tokkummaa uummata keenya jabeessuun warraaqsa fincila xumura garbummaa finiinsaa jirutti jabaachuudha jennee murtii uummata waliin dabarfannetti tarkaanfachuun har'a warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura garbummaa finiinsaa kan jiru ta'uun hubachiifna.
diina biyya dhuunfatee jiru keessatti sochii fincila diddaa garbummaa tokko karaa nagaa irratti qophaa'anii geggeessuuf icciitii fi sansaka namuusa qeerroo bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo hordofuu qabu hordofuun irratti hojjechaa turre gara hojiitti jijjiiruun onkoloolessa 10 bara 2017 irraa eegaluun sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa uummata Oromoo hunda kan hirmaachisaa jiru bifa haarawaan Oromiyaa keessatti finiinsuu eegallee jirra. Onkoloolessa 11 bara 2017 godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti warraaqsi keenyi addatti jabaatee finiinuu irraan mootummaa abbaarree wayyaanee TPLF fi ergamtoota wayyaanee rifaatu hamaa keessa buusee kan jiru ta'uun beekamaadha. warra abbummaa qabsoo fi qindeessummaa sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa nu haaluun warraaqsichi jalqabarraa hanga har'aatti abbaan qabsoo warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo ta'uu fi uummata Oromoo bal'aa gamtaan qeerroo waliin hiriiree falmachaa jiru ta'uu diinaafis firaafis mirkaneessinee jirra. Haaluma kana sababeeffachuun sochii warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura garbummaa finiinsaa jirru ilaalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa armaan gadii kana uummata Oromoo hundaaf dabarsa. Tokko yeroon kun uummata Oromoo hundaaf yeroo kam iyyu caalaatti yeroo murteessaa ta'uu hubachuun uummanni Oromoo hundi biyya keessaa fi alaa utuu hin jedhin bakka jirtan hundaa harka wal qabachuun tokkummaan qabsoo finiinsaa jirru cina akka dhaabbattan waamicha keenya irra deebinee haaromsina. 2. Waraana maqaa saboota ollaa Oromiyaa poolisii addaa Somaalee jedhuun mootummaa wayyaanii uummata keenya baha Oromiyaa Harargee kibba baha Oromiyaa Booranaa fi kibba baha Oromiyaa Baaleef Gujii irraan lola nurratti geggeessaa jiruu fi lixa Oromiyaa saboota Gumuzii hidhachiisuun lola nurratti geggeeffamuuf aggaamamaa jiru uummanni Oromoo cufti gamtaan hiriiree mootummaa wayyaanii ofirraa buqqisuuf warraaqsa fincila xumura garbummaa geggeessaa jirru bakka hundatti akka jajjabeessitan amanna. 3. Gaaffiin mirgaa abbaa biyyummaa kan mirga hiree ofii murteeffachuu uummata keenyaaf hanga kabajamutti qabsoon keenya itti fufa. 4. Hidhamtoonni siyaasa Oromoo hundi haal duree tokko malee akka gad lakkifaman qabsoofna. 5. Nageenya biyya keenyaaf uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota cunqurfamoo biyyattiif akka ta'uuf mootummaan ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaalee siyaasaa hunda kan hirmaachise atattamaan akka hundeeffamuuf gad jabeessinee gaafanna. 6. Wayitan mootummaan abbaa irree kufaa jiru kanatti gaaga'ama nageenya uummata keenyarraan abbaan irree wayyaanee lola maqaa poolisii adda Somaalee fi saboota ollaa dahateen raawwachaa jiru uummata keenyarraa ittisuu fi kashlabboota nageenya uummata keenyaa booressuu malan ittisuu fi poolisiin addaa Oromiyaa walaba ta'ee atattamaan akka gad dhaabbatu qeerroon bilisummaa Oromoo koomishinii poolisii Oromiyaaf waamicha keenya dabarsina. 7. Dhaabbileen hawaasummaa manni murtii fi waajjirri poolisii federaalaa naannoo fi sadarkaa hundarratti argamtan mootummaa abbaa irree aangoo irratti tiksuurraa harka keessan akka kaafattan qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha isiniif dhiyeessa. 8. Yeroo ammaa mootummaan abbaa irree wayyaanee kufaatii isaa dhumarra jiraachuu hubachuun saamicha qabeenya gurguddaa biyyattii keessa jiru irratti geggeessaa akka jiru barameera. Kanaafuu qabeenyi kamuu Oromiyaa keessa akka hin sochoone qabsoo keenyaan dura dhaabbannee ni ittifna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati. Finfinnee Oromiyaa onkoloolessa 11 bara 2017. Mirga uumamaati jiraachuun biyya fiirraa haqa keenya dhabnee buqqifamnee lafarraa afaan qawween misoomaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffannee kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga walitti agarrutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromootiif gadaan gadaa bilisummaati.